Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo Yuutiif marti keessan siniin jecha egaa Ermeellaanii Abiraamii baay'ee dabbareetu jira. Ruuttaadhaaf jedhee dhufe. Ruuttaan immoo maal akka ishiin deebisteef argitaniittu hanga tideessutti si faanan ta'a jennaaniini amala ishii yookiin immoo yaada ishii jijjiiruu hin dandeenye. Isa kanaaf ani ishiidhaaf bilbileenan ture hin dhufti. Ani immoo Abiraamii dabbaruusaa argeenanii isa duuba dhufe. Baay'ee dabbareetoo inni jiraanini Abiraam akka dabbaramu hin barbaadu jette jechuudha. Inni tokkoffaanii Ruuttaanii abbumta argesi waamee akka barbaadetti maaliif si haasofsiisa koyi gaa'ela keetiidhaaf jechuudha. Ati abbaa manaa kee kaameeraadhaan ala teessistee maaliif hin haasofne koyi. Yeroo darbee viidiyoo lamaan sana keessatti jechuudha fuulli kee ifee fuulli kee gammadee sillachuu yuu jechuudha akka jaalallee duraatti fuula gammachiisaa nutti agarsiistanii uffa siyaa galatu illee jennee nuti illee jechuudha rabbi keenyaan galateeffanne qohaati namittii kana hin barbaadu yuu jette hin fedhu jette maalirraa fuuta bakka achi booddee hin dhufte jechuudha. Erga isheen dhuftee booddee egaa waan inni si barbaadee fi yeroo darbee ati Abiraamidhaanii si faanan ta'an yennaanii omaayyuu hin jenneeni. Isaan immoo dabbareetoo jira siif jedhee dhufe. Erga siif jedhee dhufe booddee immoo maalidhaafidha baay'ee dabbaree jetteen jechuudha. Isa kana natti himuudhaaf na waamteedhaayi. Isa kana anatu akkam barbaade gochuu danda'a. Siidhaawwan si ilaallatu hin qabu jetteenii jechuudha. Ishiniyyuu as keessas isin galchuu jetteen jechuudha. Akka isa barbaadde isa duukaa kaattu ni beetti jechuudha Ruuttaan jechuudha. Isaaf osoo hin taane sifaan akka ta'u qofaadha kan inni barbaade. Kanaafiyyuu maanni innaani yaanni koo waan hin jijjiirradhu tokkollee hin qabu. Yaanni nani jijjiirradhu hin jiru. Isas immoo maaltu dabbaree erga dabbaree immoo jettee jechuudha. Isheen shuma dhaggeeffachaa turte iyyuu baay'iste jechuudha. Egaa isa kanadha dhufaatiin koo si dabbareera taanaanii ani sumaadheenanii jetteenii baay'ee dabbara dhufaatiin kee dhugaa dubbachuudhaa fi Ruuttaa osoo hin taane hiriyoota Abiraam biyya namoota biyya buttaa jiran hundumayyuu dabbareetoo jira jechuudha. Hati jechuudha hejjituu dhugaa rabbii akkatti isheen jibbisiiste isinitti himuu hin danda'u jechuudha. Kun maanni isheen sammuun qabdu moo qoy sammuun yaadu moo namni hundumtiyyuu ishee jibbee baay'ee jireenya isaanii keessaa gaa'ela isaanii keessaa jedhaniini jechuudha. Agaasuma kanatti isaan haasawaa jiranuu jechuudha. Hin dhufee gaafa inni dhufee jedhu iddoo kanatti maaliif walitti qabamtanii iddoo kun bubbeetu jira jedheenni jechuudha. Egaa Abiraamii ani waan tokkofanii shi waamee si waamee tokko akkas hin taatanii fi wajjiniidhaan tura jetteetoo jirta. Isheen immoo fuula ifaadhaan miti kan si simatte ati immoo dabbaramteetoo jirta jettiin jechuudha. Haadha manaa bira dhaabbattee jechuudha. Maaliif hin dabbaramne tokkoffaa gaa'ela isaarraa gargar ba'ee egaa kan gargar baase si'idha. Kan iddoo tokko akka isaan hin jiraanne barbaadu adda diigamanii akkasii fuudhu kan barbaadu si'idha jechuudha. Kana irratti hin dhufee gaafa ishee akkasittidhaan gaafattu si'ii fi jedheetidha ishiin jennaan egaa isheen hin barbaachisu. Ati asitti na waamtee na gaafachuusi si'iin maaltu si galchee ani si'iidhaan waan baay'een dhabee isin barbaachisu iddoo kanatti jireenya koo keessaa homaa iddooyyuu hin qabdu lafa hin qabdu jennaani. Ermii dhiisii isheen osuma beektu osuma sammuun ishiitti himuu irraa goruu barbaadde malee waan hundumayyuu dhugaa gooteetu beekteetti jetteen jechuudha. Anii fi Abiraamii homaayyuu walirraa hin qabne jettee jechuudha. Isheen sun immoo maal walirraa hin qabne otoo walirraa hin qabdan ta'e osoo isaanii yaanne akka inni sirraa fagaatu ta'uu baateera ta'e maal hojii wajjin hin kaatta maal hojii bakka inni deemu wajjin hin deemta yoo dhugum gammachuu dhala kanaa barbaaddeetta ta'e jechuudha. Wanti keessan nu ifnu galaa hin jiru dhugaa dubbachuuf jechuudha. Inde maali nama sin hordofuufis yaadaa malee gaaf tokko gammadee gaaf tokko akka gaddu dhugaan siniin jedha. Waan fiddanii dhuftan adda baafadhaa. Ruuttaanis maalidha bakka isa si waamu hunduma biratti maaliin mul'atta
Inni nama waamu hundumtiyyuu mee jireenya namatti agarsiisuuf karaa namatti agarsiisuuf miti karaarra nama balleessuuf malee jechuudha. Sababa isheetiidhaanii waan baay'een irra ga'ee jette miti bakka hin barbaachisu. Ati ishii bira hamma ishiin si waamtu hin dhatta taanaan lafa ishiin si waamtutti hin argamtaaf taanaan dubartiin kun si tuffachaa si xiqqeessaa deemti jechuudha. Kanaafiyyuu amma kee amala kee baraa deemti. Gaafa sana gadi si buufti maal fiddisiin jetti jechuudha. Isa kanaafi abbumatu of kabachiisaa jechuudha. Ati dubartii kabajamtuu, dubartii cimtuu, jabduu akka taate kumaatamatu si beeka. Dhugaa dubbachuuf Itoophiyaa muluutu si beeka, addunyaa muluutu si beeka. Garuu immoo kana faana maaliif dhaabatta? Ishiin kaayyoon ishii kaayyoodha. Kun immoo hafuura jaalalaa xonqolinnatii wayii itti hojjechiifatti malee nagaa miti jechuudha. Achi dhaabbatee dubartii garaatti isaaf baattu dhaabbachiisee fedha ishiiti. Kun isin barbaachisu walitti iyyuu nu qabuyyuu isin feesisu ati anaaf yaaddeeti ati maal anaaf taateeti jedha jechuudha. Kun hoolaa eeggadda wajjin nagaa buustanii wajjin haasa'an turre laafira teessanii akka nama reefu wal jaalatutti mee haasawaa wal gammachiisaa gaaffii wal gaafachaa turtanii har'a immoo maal fiddanii tonuu dhuftu maalidha sababni isaa? Sana booda ishiin akkas jetteen mucaa kee ilaaluuf yoo barbaaddetta ta'e mucaa kee ilaaluuf mirga guutuu qabda. Innaan si barbaadetti hin dhufta. Ati jireenya koo keessa baateetta. Iddoon qabdu jireenya koo keessa, lafan qabdu jireenya koo keessa. Garuu immoo ani kana booddee sin faana dhaabbachuu hin danda'u. Hundumayyuu fixeera. Atis baateetta, atis iddoo iyyuu hin qabdu jetteen ishii sanaan jechuudha. Itti himteetti jechuudha. Akka ishiidhaan sababa ishiidhaan waan baay'een irra gaha taasofteetti biraa deemte jechuudha. Gaafa biraa deemtu inni kun immoo jechuudha maal hojii waamte sababnumti isaa hoo maalidha? Ishiin bakka hin barbaaddu hin feene na siif yaadeenanii sobdeetu akka nama gammadee simmeetii keenya dhosuu barbaadda malee akkati baay'ee ishii yaaddu akkati baay'ee gara ishii yettu nan beeka jetteen jechuudha. Eshi maaltu haa dhufure minit xabasillee isaa xabbasu kuni maashin nama baay'eetu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kaleessa nama baay'eetu ishiittaare kumaatamni muluun ishiittaare malee namni jabaadhu jedheen hin jiru jechuudha. Maa dafarrasti mee dhuftee gammachuu isaanii maaf dafarrasti? Ruutaa yeroo kanatti ati isaan ittiin mul'atiin bakka dhiisi tuffadhuu dhiisi gaafa tuffattee dhiistee gaafa bakkee isaan argamanitti argamuu dhiistee gaaf sana Abiraamiin si barbaada dhufaa. Immoo ati xaba kana barbaaddeetu hojii kana barbaaddeetu hojiidhaan hojjanna jettaniiti moo maalidha? Yookiin inni ofiin uraa ta'eera. Gaza balaa fudhadhaa aafayyuu nagaattaa deebi'uu iyyeerraa ba'u siniin jenne sin gorsine kumaatamni kanuma dubbachaa jira. Garuu immoo siniin dhageenye jechuudha. Asitti dhuftanii iyyitanii nama sin aarsitu jechuudha. Ani nan aarsa dhugaan siniin jedhe. Guyyaa lama sana gammannee shaayidhanii kolfanii fataa jedhanii ennaamu har'a immoo gana sin fedhu sin barbaadu ati jireenya koo keessaa qoodan qabdu mana koo keessaa baateetta sin fedhu. Maalidhaan akkanaa maal ol ka'aa jirtu? Keessattuu jechuudha dhaloota magaalatti galaa jirtan kuni dhugaa araara siniif haa godhu. Isin dhaloota gara gaalaatti dhufuudhaaf jedhan anis qabadheen dhiisaa yoonaa taate naa taate yoonaa ta'uu baatte nan dhiisa akkasitti itti seenaa jira dhaloonni malee amanee akka hin taane beekamaadha jechuudha. Sini kaa gufuu kan dhalootatti ta'aa jiru. Gufuu ammana hin jedhamne jechuudha. Dhugaan siniin jedha of sirreessaa. Nama baay'ee gaala jibbisiisaa jirtu. Namni baay'een maseenii akka gochaa jirtu sin hojiin sin hojjettan waan gaarii miti.